السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو كبجمتو تداوتو تماتي وان channel سيروتوب بكا في كلا تجرتن وندتي نجيني ربي قدام كان أوني راكا يسين براغو يسين جتشا قويا هراكنا فيديو ببريدا كسم الله فيديو هوتا artistو ترومو يوكان مو كوميديت أكسم مو تيك توك روتا ورومو اتي أنسى مومي مالتو سوشيال ميديا كان رديما جروان جلو واهي وراني الدبل سما ورومو دا بوجو ummata Oromoo dadda'imman jechaadha. Ijoollee Oromoo xixiqqoolee waggaa kudhanii olii jechaadha. Kan waggaa 11 dhugaa daa'imni suni daa'imni kun amma ni akka yaada kiyyaatti waggaa 12 ga'uuna fakkaata. Egaa daa'imman akkana kana gara waraanaatti yeroo bobbaasanii isiin akkanatti booji'amtu. Akkasuma ammoo boojii waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo nama booji'u hin miidhamoo seeraan ammateetiin gara ofiititti dabala yookaan ammoo nagayaan gaggeessa kan jedhu waliin ilaalla. Hanga dhuma qophii kanaatti na waliin turaa jecha obboleeyyan chaanaalee kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Daqiiqaa dheertuu isinitti hin fudhatu viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara viidiyootti isin dabarsaa na waliin turtii gaarii. Egaa mee tokkoffaa irratti jechaadha kan qabadhee isiniif dhufe mucaa daa'ima waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti booji'ame tokko waliin ilaallaa jechaadha. Warra waraana makalaakaa keessa yookaan waraana mootummaa keessatti tafanii dhaamsa qabdu ilmaan Oromoo irra ta'aniif maali? Nuti hanga amma gabrummaa kana jira laftanyaatu nuufaa jira. Laftanyaan nuufaa waan jirtuuf nuti nungalla akkuma horii olii kennuufan afaan Oromoo. Mee daa'ima kana laala. Afaan Amaaraa malee afaan Oromoo dubbanne shanee nuun jedha. Bakka akkuma horii nuufanii isaan giseen isaan afaan Amaaraa ta'u nuti afaan Amaaraan beeynuuti. Afaan Amaaraa gisee wal gaggeessan afaan Amaaraatiin haasawanii kaanii beeyta. Nuti jaluma karuma isaa ayyaan eeggannee yaana malee waan afaan Amaaraan beeyneef akka isaan jedhin beeynu garuma isaa ayyaan yaana bakka. Maal jettaa tamma maal akka isaan ta'an feeta ijoollee Oromoo achi keessa jiran akka isaan dhufan feetamoo maal jetta dhaamsati gootuuf maal? Dhaamsaan inni godhuuf akka waraana adda bilisummaa Oromoo kana galaniin fedha. Ay miskiina rabbi mee laala ijoollee daa'ima tana kan waa takka hin beekne gaafa akkana godhan mi akkamii isiniin jedha. Si mootummaan kun inda dhiiroo sammuu hima qaba jedhaniituma faarsanii. Mee daa'imman akkanaatan gari itti qawwee qabatan hin beektu. Mee kilaashuma dandeettee lafaa waliin fuutu rabbi sodaadhaati daa'imman akkana kana maa waraanatti bobbaasa aboo rabbii kiyyaa. Eesh mee kan itti aanu hoo. Oromoo fedhiidhaan gara waraana kanaatti akkasiin hin dhufne hin beeknaa jechuudha. As keessatti warra yookaan fedhiidhaan achi keessa yookaan batanii gaafa isaan ba'uuf ta'an akkamitti waan miidhaa akkamitti irra gaggeeffamaa ture. Akka jalqabaatiitti ana wanta naqunname keessaa iyyuu gaafa argu ani giddaajiidha yeroo san guddaajii waan deemnaaf hin badaa fi karoora qaba. Gaafa qabu kana ijoollee hiriira akkana deebisanii nama 27 qabanii kabadeeru qabanii haadiidha uummata akka nu godhu danda'u kun waa nu godha uummata akka nu godhu ajjeesuudha malee wanti inni nu godhu hin jiru inni haadiidha jedhanii nama 37 kana bireeniidhaan nu afoo kennaati garii ammoo ufuma qotadhu ciisedhanii achitti awwaalan achuma xiyyiiteenaati ajjeesanii kanaaf akka bannuun hin qabnu nama 27 garuu uummata Oromoo bichaa na bira ajjeesaniidha. Ay lammito dhugaa rabbi kanumarra jiranii mee laala ka inshallah wama rakkoon qabu gaafa rabbiin jedhee hima baana keessa numa tartituun illee akka namichi jedhe akkatti naftu irruma dhumna malee boru keessaa ba'uun kennan hafu inshallah rabbi keessaa numa baasu isiniin jedha. Negara Abba Abdi isin dabarsa Abba Abdi Avera kamadin Dasa Avera wole fudu beda Fudo enti rasido Ariyan te fago wole fud Ananti rasido Avera lalum dubbatto sidaka ujir lalum dubbat Manif lalum dubbat Mana qabu dubbacho inandao Yosila ana dubbani fene Manif sinna gato Sita bera kiyamiti kanaf siti machu jira Manif natumat Mana natu wole fudu jira Anatu roseno jira Minni kiya Witintiya Avera khayli jala bay Avera Khayli di miti Beso multisi wuran feda Ariyata te beso fitin fudu jirti Beso watina wuran Bilal fakki kariya isalen dakham Stop it What? Ariyaan dantee mallaqa ofiitiin dalagattee fuudhu jirti. Ati ammoo dalagattee illee fuudhuu hin dandeettu.
maal godhi jedheen ummata maallaqa walitti naa guuraa jedhiini. Oh my god abbo, oh my god, hin taane no dalagatuu qabda, dalagattee fuudhuu qabda. Abbeera akkam bul. Akkana bule. Allah. Akkasii miti yaani akkam jirta? Akkan jira. Abbeera abbota biala bai. Kun tok deeni naa kini to si deebisa. Sindagaw netto akka keessa. Abbeera. Sindagaw ko akin. Mandage simu kan kuti ga deebi sindagaw. Abbeera. Allah. Kenni jennaan sindagaw jedhan aboo birriin tuni mami hoyti balaan buutasi. Ara birriin imami hoofti. Waan si gaafadhaaf hin tureeyyuu. Maallaan jettu darriba koo irraan ga'in. Barattoota darbanii sababa kan ta'e eenyu jetta? Barsiisaa cimaadha ka. Warra kufaniifoo? Ati kanan beektu Biraanuu Naggaati ka. No. Aku Biraanuu Naggaati jechuudha. Biraanuu Naggaa. Kiyyaa qormaata har'aa kuftee tasanan ati kanaan booda ilma koo miti. Kan isaa jetteef waamin tole? Tole ka abbaa koo. Ilma koo akkam taate ree? Eenyu jedhu? Ay dhaloota zamanaa wallahi ijoolleen jidduu kan dhalataa jirtu jechaadha. Sanuu dhaloonni duubaa kun shaaxira qofa. Gara haadhaatti baratanii bu'anii na fakkaatti. Wallahi nama ajaa'ibanii waanuma adda kana haasaan abbo. Amma itti dawwalee ati barnoo qormaata kana kufte taanaaniin ilma kiyyaa mintii jedheen. Ergas yeroo inni itti dawwalee jedhe qormaata kufee kaan hin beekne kaa'e. Ati eenyu jedhuu jedhaan abba masaa kana. Tole abbo ijoollee zamanaa. Intala itti mataa shuboo maqaan keenyu. Oke, atau solo itu atau makan kayaknya tuh. Ay, atau mereka mau tanya gak? Abo atau ini yang makan kayaknya setiap segala kesukaan. Duga ummata kana daa wadda dura YouTube irratti ummata ajaa'ibaati. Oke, atu guddaa qaalicha namni ati maqaan kee akkuma ta'e galla kismeeti guutuuti. Gata bisa sawa ko kata heme ko ta kaku isa pa danga ta ko kaku kin Akakun salen akuman dumde ummata ajaa'iba. Akakun yalen akun jedhan. Ajaa'iba ijoollee zamana. Usame ajaa'iba rabbiin ajaa'iba naaf ije. Shamarran tokko kataa ugartee asirraa taa'ee akkaan intal faraddu kalee maal taate kalee sii adaba dhabee intal taa'ee qiyyaa kana beechi jirjettee neerumini osoo siin jennu ifiif dirqiidhaan deemtee ifiif niqaa'if gootee har'a gisee haa sugore balbala gartee miti oomuu si agarsiise miidiyootas deemtee ol deemtee naa jetta naaboo jakkaa wanni taatan jirtu si balbale yaa balbale obbo kana ammaa sirna naas deemtee naa jetta akkaan kareeste ana raadii isaa abbaa amma boocha yoo boochaa tifanis boo'uu hin dandeyaati billaalee ka madaa namni qabna nuti kaasinaa na alaa. Akkaan kaleessa ta'e narra sodaadhe malee kana boochisa ay miskiina ijoollee dalayde wallaahi kun caqaa ajaa'ibaati kunillee dhugaa jedhe wayitagattaa jedhaniin hin didde wayitagattaa jedhaniin diddeetiniin daashuuf goote. Hawaasa amma dabran bitaa kiyyaaf mirga kiyya jiran agartaniimi. Dhagaa hundi keessan wal dhaggeessisa harka waan kana sheer goote poosti goote rabbiin jannata haa Amiin. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ابن مسعود إرجما ربي را دعهين وديسه أبدا جنة إنسان نما قلبي ساكي سكون نجرو مثقال ذرة يجون هنگا کرتے فری كيفيو كاو فري قوم منظري واحد دون هي كدي بيته جناني قربانتك يا رسول الله جل الله ارجم ربي وأن يكون نعله حسنا وصوفه حسنا نمنته يرو وفته جونسا بريداته نهوا لبربادا كوبي نسال لي بريداته نهوا كن بونا جدمو يا ارجم ربي جنان رسول الله عليه الصلاه والسلام وان جنك ان الله جميل يحب الجمال ربي بريدادا نما بريدي مي دغيدي مجلد جن الكبر بونا جچون باطر الحب حقدوا في غمط الناس نما تفتو نما تكيسو جن ولي قال لا بكيس رو دي بلوس استعلك غراتي ترى دي من دورك الحرام اتي المون معك وان غراتي ما تجتو الرافض جچو ربي سبحانه وتعالى انك لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا اتي غرتيو بونتي لا بكره فورتي غرسيت ايرنا عايز غوره هنجيسو المناماتي تستبايت ما غرتي ربي سبحانه جرادو جا كنافو سجدا جايم تكن دابا سنين باسو يچو جنة سنتو بيكي بوني تكوس كيس جرانا سامتان بارك الله فيك جرت يا ربي سناتيس وري حركات وري رابرتني اجي تنسون if ega imboni nati bonni huccu gari uffatu miti shitto afufatu miti akka gaariitti deemu miti bonni mali qalbiin tante haqqirra qalbiin tante haqqirra gara biraatitti yaadde yookaan ilma namaa kana oli ani jettee ufitti yaadu akkasuma immoo uftuulummaa jechuudha ana malee jettee iftuuluun haraami rabbi biratti kanaafu himboonina isin ilma namaati yaa akhi waan garaa keessan keessa jiru ima beeytan kanaafu ilma namaa waan taataniif akkuma ilma namaatitti jiraadhaa malee in harakaatina himboonina nagaan naa tura viidiyoon guyyaa har'aasitti dhaabata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti hordoftoota koo qaalii nagayaan tura baay'ee